tokkoffaa rabbii si araarfattee lammaffaa ilmaan Oromoo dhiifama gaafattee sadaffaa irratti jawaadee fi furmaatee hawaasa akka isii hin godhin ta'ee gartee jaarsa fayyaa maarree godhu waa hedduudha karaatee waan isiin afaan isiin qareessan hunda qaroon fadhu dheeyitee gocha dilasan goote deebitee obboleettii biyyaa fi bultii isii abbaa mana sii jidduttis rakkoo uumuudhaaf waa hedduudha daleeti. Hanga ilmoon nama dubbattu takkatti dubbatte obboleettiin xiyyaas. Isaan kana hunda dhiifama guu gaafattee gartee fixatte. Isaan yoo dhugumaan dhiifama godhaniif sanbooda shartii takka kaayatiin hin gatteenye wajjin haasa'uu dandeenya. Wani nan jechuu barbaadu tanii isin jechuu danda'uu fi tanii jechuu barbaadus tanaa amma bilbila xiyyaas irraa naa fuudhi. Anis xiqqoo sammuu naannatas gabbooytu narraa fuudhi. Mana isii kaisiin raatti dhufte sanarte shartiidhaan gatteenyee haasoy. Wanni isin wajjin haasa'ee tanaa san ijee murteessuu danda'u takka illee hin jiru. Waa shaniin isinii tarrisa. Hayyee mee dubbadhu qaba. Wanni shanan duraan dursitee rabbii kee dhiifama gaafachuu rabbiin kee dhiifama siif haa godhu. Gocha dilii dura ilaa hanga ammaan tanaa dalagaa turtan hundaa'u. Wayyaa rabbii miskiinni maaf dalaga zambii qabaa ana tajaajila. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ansi. Hayyee. Lammaffaa ilmaan Oromoo ka akkanatti gartee mufachiiftee waan rabbiin hin feene fi gocha ilmi namaa hin feene safuu cabsitee dila dalagaa turte kana guutuu dhiifama gaafattee yoo isaan dhiifama sii godhan lama. Sadaffaa irratti jawaadee fi furmaatee waan irratti dalagaa turte ni beekta. Sababaa caalaan saahibummaa isaanii wajjin hariiroo qabu hariiroo isaatiin mura isaan aarsi jetteetis haa ta'u gurbaa waraabessa guuguu qalafee dugugusanii wajjin deemtee hidhattee waan singalchine dhimma walitti hin qabne furmaatee waan si goote hin qabdu jawaateen waan si goote hin qabu dheeyitee yakkaati isaan irratti hojjechaa turte guutuu takka takka beektaa jechuudha. Eenyumaan beeka gaa balleessee namni hin balleessin hin jiru. Balleessitee miti balleessaa ta'e ka furattu ana biratti miti. Hayyee. Furmaatee fi jawaadee dheeyitee miilarra kuftee miila mataa dhungattee isaan araarfattee afuraffaa obboleettii xiyyaa fi abbaa manasii. Fakkeenyaaf mana marraa nama ajjeefta. Ana akkanatti saama ofii dirqama naa qixaaxamuu qabaa hidhamee azabamee hin jedhame. Tokko hamma akkanumatti rabbiyachaaf musaamaadha jeesii saama. Ruheen nama kana naa dhiiftu. Tokko ammoo dirqama azabamuu qabaadha jettee badii kana garaan deebine. Naasi fakkaate namni. Ammoo waan tana taateef ganaa itti hin deemu. Naaf amanaa rabbi wajjin amanaa. Takkaa akkanatti isin dura taa'ee dhiifama isin gaafadhee waan sani deebi'aa hin deebine. Arra ammoo narraa dhugaa narraa lubbuu dhiifama gaafachuu. Laal anamma tajajuu barbaade amma dura waan kanarraa argitee dhiifama gaafattee yoo bakka kanatti ka deebi'u taate shakkii fa'aa keessa dhufuun malaa beekadhu nama. Waan amma dura dhiifama gaafattee booda sa'itti deebitellee hin qabdu. Bakka sa'itti wad deebiten jirti. Isii fi sheekni isiillee. Deebi'ee dhugaadha. Ji'a san dhiifama kagaraa hin jenne gaafasa akkanuma amma akkanatti narraa jaddii taatee dhugaan irraa hin taane dhugaadha gaafasillee. Awwaan hin dalaga guutuu beeka waan tana kijibuu hin dandeessu Muhammad. Viidiyoo jira. Arrayoon as taa'ee si dura taa'ee ati nan agarre jee si dura taa'ee haadhi. Ni farabbii hin jalli gara gamni qaalatiin hun dareedee jirti. Dhugaadha dhiifama gaafadheetumaan hara jalaa ka'ee deebi'e. Ati waan sadee gaasa wanni dogongora kanatti deebitee fi bakka jette san fakkeef ammaati dhimmi guddaan akkuma haasa'u turretti caaladha. Caala malee nama biraa barbaachisan qabu caalallee miidhaaf osoo hin ta'in akkuma dura waan dura dubbannee beekadhu. Dhiifama gaafadhee akka bultii isaa keessatti deebi'ee waliin jiraanudha akkasuma akkasii miti. Ani yoon ilma namaatti irraa dhimma qabaadhee ilma namaa barbaada irraa qabaadhe amma maaliifii nama deebee hin barbaanne caalaan na bira jiraatu wallanti jara bira jirti eenyuma namni hin barbaadu. Waan ati yaadde maaltu si beeka ammallee waan ati yaadde namni si beeku jiru jiru. Dhimma ati deemtuuf gartee kaayoo ta'e ammallee beekamu. Waa hundaafuu ulaagaalee san booda walitti dachaanaa waan jiru yaada qaba. Wanni kana jee kanaaf maaliif namni lafa wal ta'e muka wajjin baruu jala beekama. Ati ammallee shakkii qabda jechuudha. Shakkii maaliroo? Dhibbattiin beeka. Silaa namni xiqqishollee aboo dhaabbatu bakka kana keessaa takka irra oggu fudhanii oliin dhaamsa kaa'ee
Bikkasan keessaa duuban deebitu. Kamsi fakkaata caala. Namni kun bara akka ambee waan akka haabee koo jettu atis beekan wallaalaa taata. Yookaan immoo nama dogongora san seenedha. Ati amma fakkeenya ta'i maaliif siin jedhi beekte akka fedhan ilaali haadha mana keetitti ilmaan sii qabdi balleesseedhaa jirti. Akkasuma akkasii miti. Kanaafuu sababa waan kanallee argitee miti sababa caalatii tajettu. Kanaa jecha adamma ofii fakkeenya ta'iiti fakkeenya ofuma godhime laal balleessitee qalaaf erga balleessi argitee dogongoree jira jettee diree akkana ta'uu jirti ilmaan keetitti. Daa'imman hojii dhiifama gaafadhu atillee. Kanaaf jecha atillee obboleettii qabda. Dilii qabdu maatii yaasaa. Ofii keetiifuu mee garaa fixadhu laala tajettu qabaana. Baraan isin hime. Tatiyyaa laaftu laali. Ulaagaaleen amma isin kaayatan guuta. Ulaagaaleen tana guutamte. Sanboota garteenyeeti shartii takkaan. Hara haasawaatti haasawaa banannaan jee amma haasawaa tokkollee hubanuu hin danda'u. Ana kan qabu dubbi. Ilmaan Oromoo anu jiddu murteessanii. Yoo niin dogoggora dubbachuu jiraatees ilmaan Oromoodhaa kan nu harka inni jiranii murteessanii caalaan dogoggora jira. Maaliif waan kana siin jedhe beektaa caala? Ka'umsa garaa fi waan kanatu agarteeni akkam isii jettuu fi argitee argaa jirrutti illee burqaa fi ka'umsi sii beekan. Bakki wanna kan irraa burqisu sii sababa argiteemi kana malee wannummaa waan sa'itti dhaqee barbaadessa waan kanaati argite caalaa barbaada dirqama caalaa bultii keessatti deegachuu qabaa tajettu laa ati waan kana dalagii fi dalagi jechuun dalagi jettaan odoo hin ta'in jechi kiyya. Sababa si barbaadu argite dirqama caalaa bultii keessatti deegachuu qabaa. Bahiinsa manaa baate irratti caalaa si baase. Caalaa bakka san dhaqee waan kana balleessi jeeni caalaan manaa isi baase. Akkasitti hin fudhatin ati manaan ba'a. Ati waan kanallee dalagi jennee dalagsiisee yookaan immoo caalaa mari'attee waan kana gootu jechuun osoo hin ta'in sababa argiteemi bayiiti ati baatee walloltanii si baasanirra akkamitti caalaa deeffadhaa tajettu irraa waan kana gootu jechuu barbaadeeti. Kanaaf jecha osoo ofii fakkeenya taatee tajettu kana erga dogongora nam tokko dogongora ofii san immoo balleessuu isaa beekee inni dogongoree wanti kun karaa na baasu miti erga jedhe dhugaadha nan beektu achi dura osoo karaa mana gaatiin natti himtee akkana naan jettee fedha malee silaa waan sanni akka hattuutitti na fiddee ammaan abbaan fedhe kan amanu hin jiru maammeen amma waa hedduu jedhamu jira silaa osoo bira ga'e maammee mormarraa darbaa rabbii kiyyaa jedhee ka jedhu jira namni. Maaltu kana jechisiise waan kana dalagu jira jarana feete amantaa feete amanuu dhabda waan kana dalagutti hin jiru isii hojii waan kana dalagutti hin jiru beekadhu isin maanuu waan kana argiteef sababni itti seene kanaa jedhaa jirtii mire tatiyyaa immoo gaafa guyyaan argitee miti ifa ba'u tokkollee yookaan isinitti mul'atu jira akkas jechuu barbaade ati argitee mi kiimiyaan oofii godhii fi haadha ilmaan keetiiti. Tajettu qabaata akkam jetta asirratti. Waliin an jechuu jiru kun kana hunda laaftu laaleetiin gocha miidhaa isiin goote kan tokkoffaa rabbii isii araarfattee lammaffaa ilmaan Oromoo dhiifama gaafattee sadaffaa irratti jawaadee fi furmaatee hawaata akka isii hin godhin ta'itee gartee jaarsa fayyaa maarreen godhu. Waa hedduudha karaatee waan isiin afaan isiin qareessan hunda qaroon fadhu ta'itee gocha dilasan goote deebitee obboleettii biyyaa fi bultii isii abbaa mana isii jidduttis akka uumuudhaaf waa hedduudha dalee. Hanga ilmoon nama dubbattu takkatti dubbattee obboleettiin xiyyaas. Isaan kana hunda dhiifama guu gaafattee gartee fixattee. Isaan yoo dhugumaan dhiifama godhaniif sanboota shartii takka kaayatiin hin gatteenyee wajjin haasa'uu dandeenya. Waliin an jechuu barbaadu tanii isin jechuu danda'uu fi tanii jechuu barbaadus tanaa amma bilbila xiyyaas irraa naafuudhi. Anis xiqqoo sammuu naannatas gabbooytu narraa fuudhi mana isii isiin irraatti dhufte sanarte achi narraa deemsi. Ani mana dhabu amma ijoolleen xiyyaa hafuura baafachuu barbaada. Tana tanii si